godhan kalas. Afoo kennan ni walla kijiban sirri fakkaata mi wajala taa jira. Masjid wajala taa jira. Kijiban sirri fakkaata. Ila rabbi jadi masjid na so fan be ka sirra si ari tar di ta. Ma fan be. Mal masyaallah ta mal ko ta bara masjid ati. Masjid wajala. Ma da ko gorulle akasu wawai. Ado. Araramu. Jara nawanni salata agartanii isa maashaallah masgiida ta'a. Jadi. Kata aku mana masgiida galta agarte? Wallahi masgiid murtiya. Gizee nama arrabsu bakka taa'ee na si garsiisu. Fakkaatu bidara masgiida irra. La gizee nama arrabsu bakka taa'ee garsiisu. Akka waan fidan qabne gaara keessa ta'e. Gaara keessatti nama arrabsitu. Way garuu afarsu. Ayyaatti ayyaata takka nutti mii siin jedhaa jirti. Ayyaata takka nutti mii. Mee quraana keessa wanta akka qabai. Akka ati gurguran sana. Siin qara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم أما يا جماعة دون سيجارة يبان ما شاء الله نما أزير سيجارة أراه أبا سجل مكان أكل مريض كان عند ملء الربسنا Sila kana sagalee ka masgiida ittiin galtee taraawii walla yaa raba rabbii bira dhaabachuu qabduun nama rabbita. Allah yaa farsu amma achi. Amma achi nama takkan dulin bannaati guraana kana masatti baasitee akkanatti. Anam masoo kana garuu beekee ilma namaa takkaa waan jettu. Mee deebisi mee asii deebisi namaan adda godhu sagalee beektar. Sheekuma kana bara dhugaa sagalee isaa afarso gaariidha. Namoonni bilbileedha. Sheekotii rabbiin jallisinii bar dhuguma sheekotiin jallannaan hin danda'amtu darasaa rabbiin jallisinii. Darasaan jallannaan namaa mi rabbiillee hin qajeelchu. Wallaahi baddu. Akkasii bakka jabaadha rabbi sin biraa jiraatu waa'ee kiyya garuu itti mari'adhaa dhugaa dubbachuudha. Mee seenaa tokko dalagaa. Itti mari'annaati akka uummanni sappoortii si godhu goonaa bakka ati atummaan jiru. Amma sirrii kana jechuu jettani sirrii ta'uu baatullee hagasuu beeku sagalee isaa gaarii. Amma sirrii kana jechuu deebadee bara zoorgalchite aliif maal qaba yoo jetteen dhaabatee nama raarasin jedhama. Lammata beekamaa ittiin zoorgalchitee beemaa qaree jetteen. Maal sadi qaba dhaabatee nama raarasin jedha nama san beekutu jirtaaf mi'ee fi akkam. San beeka. Maal balleesse midhaan quraana kan deemu adda. Mee ati aayaa tokko mee ati mayyuu beeka. Ka beeku gara uure. Wallahi wallahi. Yaa wallahi gara itiraay ma arraba iyyuu tiraay goota quraana rabbi. Yaa. Ewanni lakki nama narrabsa. Ayatuma gabaaba wayii isinii karaa dhageeffadhaa kan. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. ما شاء الله ربي سر عجالك صدق الله العظيم. والفات كان الرا مسكين نتبو يعني إمام مسكينة كانت توكل لي برا من أو جاي إيه فجرة أنت قرو قال لك كويس تجرا كافية رحمة
Iyyaan bira deemaniitiin bakka maletti dhaqanii achitti rakkatan san jirra namatti rarraanee dhugattanii hin deemina. Nullee namuma osoo jennu dhugatanii taranii wallaahi bita. Asillee tasnaannata asillee uummata waan tasnaanna'uu akkasii san barsiiftette gadii isinii yeroo dhufini nu harkaa yaatii warri nu talabatti sassobannee nu jiraata jennu dandeenyu. Akkam biyyi bareeddi. Banne dubbate. Kaamiraa duraa qabnee deeman akkanum ilaalee maraanne jennee bareedumarra. Asuun jirti mee raba waddaa. No raba of osoo hin ta'in sheekota wayii galchuufi sheekotaafis namuu waliin taatan. Banne sheeka nu jaalu jira bar sheeka yoo argine sheeka fakkaanna olgatti naman wallaahi billahi sheeka arginaa namu matana kun waamamaatti deebi'aa ima karra biyyeedhi siyaasa ittiin jiraatuun baran sheeka wayiitu jira. No sheen akkasii illee sheeka maali? Allah no. Ati bari yoo sheeka maali gafaa sheeka jettaa man sarfatti. Mana kee anchi mana kee kana gisee takka shayitaanni warri nama arrabsu kun keessaa ba'uumee takka itti karaasisi shayitaanni babbaayyattee hojjette beekta nama arrabsu. Shayitaanni nama arrabsu barba dhiyoo tanaatiin aseene galee akkoomantii kiyya jala maali jettee akka waan namni waa arrabsu aduutti dabbura nama maali si arrabsuun nu si magaafanne maali jetti si waan nyaattee dhufte. Mangistii Dubai. Ini Turki Dubai kana kuno mataan nyaata. Achi barsilaasii mootummaa biyya bulchuu sana achirraa buusanii sila akka dubartii isin biyya san bulchuu qabdi. Dubartummaa ofii. isi gaamma gadi baatee aboottu karaa maa boontii jedhama. Gabbaatee yaaraa abbaa gubbaa dhaabattee argaatuun tokko itti shinna. Tokkumaa bar. Hojiin isii akkasuma. Amma kun okomee dheeraa wayii qabattee gadi baati sagalsi. Sagalee galgara buruu sadii martuuti sagalee taa'aaf hojii isiitti mangistii jaajila maa baate shabakaa isiiti shabakaa isii na fakkaate yaa kun ammallee deebite dalamii salamuun birkii daaree namni sanumaaf dalamiidha waan jabaadha. Namista. No? أنا بدي سردي بكك رفيدي أنا بدي بكك أفانس كبني ربي أفانس أنا هكب أي زنب إنه يبرد واحد بس يكمل مجرد مسكينة بري نما دوان تنقم متشيسيني ربي لا دوان تقول فادوبت الله أكبر أي طلعني سيبر تنقم متشيسي دوان تنقم متشيسي الله أسوني تنقم متشيسي ربي سر حجارة ديم كسر فني أدوان سبا isin barbaalee miti beektaan yeroo ijoollee shirkaati barbaachisa. Maqaan nama maqaan dhahin biyyatti hojii guddanneef gattii nama warra biyyaati. Wallahi biyyaa bar. Yaa shirka ijoollee shirkaati.
Uummanni asitti bannaati uummanni si yaade wallaahi bar si yaade bar namni waa si jibbu seeta malee si jibbu namni dhikkii malee si jaalata. akkasitti gadi baasanii hirrifatti kiu jedhee gaafa dhiyoo tana sila ilmi namaa tokko wal loluu waan jiru afaan keessa walitti bu'iinsi waan jiru it is normal namni tiktaaka dubbatti qaaganaa ol kun kaabukkee waliin jedhu jira afaan keessa waliin bu'uu waan jiru akkana as deemu maddi banatu akkana as deemu biyuun kuma saddeetu kuma sagal sila bala bu'ee moo sila jawaarii fi abiyyiitu jaarsummaan jara tiktaaka dubbatti halaalamu jedhaniiti moo manni kun hundi ka waliin qabame jedhe yoo achitti ko gadi bu'u wallahi ani jechuun madaalii namni qabu yoo achitti ko gara gadi wanti hundi ashitti kana suuraa sii gaggara galte Allah eeboo jedhe wallahi Dhukaasaa miti jedhi kaa dhukaasaa miti. yoo akkana laayivii see laayivii waan namni kun wannaa kun namni kuma saddeet itti gadhabde kun faca'e iddoo kana gubbaa bari baniin adabba guyyaa sadii Banate hunduu mana. wanti jara xiqqaa guddaa mana baname san keessa suuraan asitti hundi gaggara gareera as boo yaani yaada dogongoruu makaam dalage ani jedheera achi Bari isintu balleesse. Amma isin ishii warra arrabsamtu kana nu saarfachiiftanii dhuguma rabbi dubbachuuf. Ati asitti nu saarfachiiftan. maaliif Ceec jettanii afaanuma keessan qabattan ta duraa jaalatas naanna'uu diddanii zimmi jettaniitiniin sila baritti dabalanii waan akkasiisan beeyta amma fakkeenya namni tokko yoo arrabsame bakka hirrifannee waan wal fakkaatu waliin deemanii achi asitti ta'e asuudhaan saboon asaana kan waluun arginu magaalaa garaagaraa jiran nana bilbiltee maaltu deemaadha naan jettani maal beeka kun ogaan tiktookii jedheen baraan dhaabatte achi magaalaa jiru dhufte amma waan kana yoo dhageettee jeeqamte jettee naa gadi baate bashannanaa oollee cuufii nutti nafne fooqiin irra hin deebiin suuraan ka inni nutti nafne achi kalaas poolisii raahaa Yuusin Dubaayin keessatti isinumaaf hojjetamaa iyyuu guyyatti yoo diqqaatemaa wanni tokko kaasuun ooltani. Yuusin isinumaaf dalagamaa iyyuu isin malee nama dhuguna. Adamaa gahaa humna jennee dibata akkatti wal jijjiirree suuraan kaa'u yoo misiraatiin waftaan yoo hin se'an. Asulleen beeyta aartii akka nama arrabsuun mana banattee gaafatan anin arga mana banatteetti yuusii yoo jala kaartee kannachaa kana baatee akka waan Arraban beektu akka waan waa irraa duute. arraban beektu asitti. Kannachaa banattee yuusii tokko baatee itti mukuree kaa namatti isii ga'u tokko. Ani arga mana banattee. Akkanatti. Feliz mobaila kee bakka waa'ee beekitu turtii yoo daataa irra jiraatu. Kiyya buddaan nyaatu nootu jedhe. Qaba maaliif ishee kiyyaa jiru sagaleen kiyya. Neetwoorkiin kee puurii. Yaa dubbadhu akkasittu. Amma waan jiru sagaleen kiyya. Amma dubbadhu mee. Dubbadhu. Dubbataa jira bar. Maarreen dubbattu? Dubbataa. Abboo dubbataa jira nanaasi haane. Dubbadhure dubbataa jiran. Dubbataa jira. Stop. Ta'ee gadi buusa waan ta'e. Anillee narra qabu isii bichaadha. Isii bichaadha wayita waan ta'e. Dhagaan jirru ta'eeti bar. Wallahi waan Lachuun ta'e lachuu. dubbate dubbadhu. Asitti gaafa ani du'een gaabbita. Wallahi namni duniyaa tan Dubbataan jiru kana walitti dubbatu. Mani waati duute na waan rafu tokko hin Amma gaafa dhiyoo sana Oromoon akkasitti naan rabsite san isii arrabsaa oole ani. anumarratti humna qabdaa bar. Ani gooma sadan ta'e. Yoo afaan takka dubbattu achi garagartee juusii qammasti garaana nyaattee jaalladhu dadhabee jalaa bee wallahi waan jettu wallaaltee. Nama arrabsitee hin beektu. Amma arraba hin beeku wallahi. Ani aseenoo sanuyyuu beeku naman naa barbuutee arrabsadhe jechuun malatti itti galteedhe.
kee kan muranii hojii gadoo kan tokko arge. Aara bakka walitti ulaalanii fidanii har'isii sanuu addaan turte sa'aatii lamatti. Sanuu sa'a lama sa'a tokko addaan turtee akka waan bilbila biraatiin barreeffama laaltee deebitu addaan turte. Laalteetii miseejii godhanii wallaahi miseejii godhanii. Ani barakka namaa barreeffadhee jiru. Ani ajandaan ta'uu bita wallaahi ta'u. Ani arrabaan ta'u. Maaltu si har'a suuqii banattee kallacha qabattee teestaree jiisuuf jala keettee? Yuusi si arrabsa? Bari akkana lalaalanii gubatanii arrabsee dhiisiiti. Yoo bakka gaariitu arganii amma baangaalee afoo jira jedhanii yaadan beekte. Kamalee taa'ee juusii birrii kudhanii bar gati majuun siirtuu beekanii anaa juusii. Asii yoo as gaafata dhugaarratti deemu waa wayiitu Kana kalee na kolfee kolfee waa kan qonna malee asuma laal waa isin gootu kalee laayivii irra jirti jedhi bakka kolfe. Maal gooti sirba soldaa keessanii sirba suudaanii isinii bana sirba soldaa keessanii dhageeffadha garuu jedhaa jettee sirba. Wallahi sirba. amma asii yommuu as gaafata dubbii san dhugaa anillee namannee beektaa shira sirra kaa'an jedheetiniin akkanumatti yaada shiraati yaada kijibaati jedhee jallisee beektaa viidiyoo wayii dhaga'e. Asitti yoo birallee jiraatte yaasooliin dubnaan asii utaaltee furgaatee balbala kana shambanti jedhan bakka takka gizee shan. Ati dubbii san maa sida uummati qabdu sirra kaa'ammoo kijibaan shira sitti shira biilan. Sirraa jedhee waan wallaalee dhiisa. Yooma heerume qofa maaltu nama galchi. Yaazoo itti biti yaabaan itti yoo heerume. Wanni maalti waan maaltu nama galchi. Wanti waan gii. Makiina dacha'ee ajjeesee bakka qabtu makiina galabatamee ni du'a. Goora harree dhiittee turuuti. Waan jettu wallaaltee wanni jetti. Maal isin gahee yoo raammotti illee heerume nama. Osoo yeroo akkanaa kana soorabbi wallaahi ani dubbii xaxullee hin beeku sii galee. Kuma namni natti naan jedhu kanaayyuu jira waan badatti fudhadhu yeroo baay'ee normaal godhee ilaalaan በነገራችንላይ ነገሮቹን በብዛት ቀለል አድርጌ ነው የማየውን ሲገለ ዋው ሰርቢሴትን ይላል ወላሂ የሆነ የምንሄድበት ይላል አጃይቡ አመረቱ በቃ Odoo bishaan dhaqachuu taananii akka irra taatanii yaazoo jedhaa wajji gurgufamanii wallaahi itti badee doonsitee qoree irraa abboo akkam arge kana. Baangaali maqummaa makiinaa sana bu'ii wajjillee suuraa ka'uu dandeettii seeyite sinamaa mul'iste. Kaasanii sinumaan biraatiif dhiyeeffatan. waan biraatii miti biyya kanatti hin beekan biyya kanatti bar oromoon sakuriitiin taatu wallaahi dhiifama naa godhaalle oromoon bakka jabaa jirtu takka argine baangaaliin biyaas baankii keessa hojjetaa hospitaala keessa hojjeta warri garaa jaraa biinxee hodhuyyuu baangaaliif hindiidha biyya kanatti warri biyya kana barsiisee barumsa sammuu kaayetuudhaanidha. Maal kafunyaan isinii uraa jiru oromoo miti maa kijibdu kana jaala oromoon bakka guddaa qabna funyaan isinii uraa hin jiru. Abbaayyi diidiyaa. Orumaatu wallaalesse horiin uraa bar Sadaliyaa yetti saniitiin. Wallee hin ta'u. Bara biyya kana keessa Siyaasaa malee hin ta'u. biwuldiinii takka jala fookii takka jala bakka sadaliyaa lamaa sadii biyya jirtu keessatti akka tasaa wayii dubaay bakka wayii sadaliyaa hin qabate koo wayii. Isimaanu rakkate rabbii kiyya. Isimaanu si sadaliyaa baay'ee. Amma beektaa uummanni baangaalii kun biyyuma maratti waan akkasiisan hojjetaa beektaa yookaan uummana mustaifaa mana bas waan garaagaraa kana hojjetaa waan gartee wanni kanumaaf ittiin nama arrabsan na fakkaate namni yoo dhibamee achi deemee yaalamullee bakka akka carraa wanni jennaan nama biratti arganii beektaa kanuma na fakkaate wanni isaan haasa'anii.
kana ittisantu oduu fide dubbii fide ummata kanatti kenneen ullee tanuma keessa feemasii taane warri duraan nu beelellee asummaan turtani tammaan akkanatti ummata kana maratti ajandaa kennite takki wallaahi garuu guddina kiyya agarsiise ani injiraami akka humnaa qabu akka humna guddaa qabu akka paawarii guddaa qabu injiraami ka dhiirri taa'ee waan dhiirra haasa'e goroma jabaatte osoo allaafte taate Oma jabaatte taateetti dhiirrillee surree warraaratee natti gattaa'e malee Oma jabaatte dhiiraa haasa'isiisa. Ilmi dhiiraa Gubatee aarii bira taree bar namni dhugamaa fi ana marrabni namni itti yaadee nama rasa bar namni gadi aareetuma itti yaadee ittuma yaadee bakka miira keessa galee seerra ati nama akkasitti seerra susan garaa kee qabbaneeffata yoo sitti ture laaltee itti kolfita yookaan biraa inni immoo miira keessa galee gubataa seerra sammuu isaa. ummanni quban qabuunu keessa walii bilbillee akkana jedhanii wanti tokkaan jira wallaahi ani guyyaa takka gara kiyyaan aareen beekonna isin ajaa'ibu natti tolaayyuu bakka. taarika haasa'amu taarika jechuun waan walii ani baru manni kun maqaa kiyya beeku maqaa kiyya ashitti miti jiruutti beeku maqaa kiyya Ana bicha beeka maqaa kee. wallaahi taarikni kun haasa'amee sila waan Wallaahi namni baay'een hin beeku maqaa ashitti. wallaahi hin beeku maqaa dhiyoo tana hamzaan gaafa warra ergatu yoo isaati maqaa kiyya ashitti se'a jedhe achi gaafa abbaan isaa deemee maaleen dhabuudhaaf jaarsa akkasuma maqaa kiyya bara ashitti jedhee maqaa kiyya kan salphannee abbaa warraa ittillee maqaa dhugaanii mtu isaati. gaafsan beeke maqaa kiyya Ashilaa miti ashilaan maqama manaati maqama badheeti malee kanaa miti gana ashilaa dhaga'i ashitti amma ajandaan kun akka addaan hin cinneef gizee sargiillee ajandaa uumiif gizee biraayidiillee ajandaa uumiif gaafa dhaltallee akkas. ajandaan kiyya amma barjee ji'a lamaaf deema ajandaan kiyya kun amma hin jiru Amma ajandaa ati adamma sargii kaarratti godhachuuf modubaa'itti godhachuuf jedhe. Ameerikaa godha. ajandaa haarawaatu Amma anillee gaafa kee qabbanama hedhe anillee asii heeruu meedhee bangaalii hojii gadi ba'a. Banne odoo akkatti sirraa mormannu as wallaahi lazim yoo iddoo isaa taate malee ol baatee ifa baangaalii hojii suuraa kanan numara mataa qaqqabde. Odoo akkanatti siif iyyatu. Nama si jiru tokko laaltee warra akkanatti siif iyyatu kan Itti neerumu karmadeen koo'eetii wajji ka'eetii nama fuudhan. baangaalii na jortiin jaanii warri beeku jira akkamitti wajjin suuraa kaan kun warri deefa dalaguu yoo dhufu baangaalii. Garuu jechuun wallaahi mi'a ashitti taata waan kee gadi baasa osoo qabaatte kana mara maa afaan battee osoo dandeettee barqaata gadi haafti gudii kee of harkaa qabna ka qotii kiyya of harkaa qabdu maa garraa naasan bartere maallatti hambifatte himuu fi agarsiisu illee tokko maa baat. Silaa namni beektaa fuuluma ina koo akkasiin amma laalaa sitti amma maaltu jira beektaa namni beektaa washira namatti yaade fuulumaa ol nama beeka malee fuulaa gadi tamafillee kaasee ofirraa muree gadi xiqqeessee isii dallee jechuun danda'a beektaa amma fuulaa ol namni nama beeka malee gargaaru. Geettanii bar viidiyoo Ajandaan keessa nama na sappoortii isin godhanii isin dhaabatuu qabu. Dimsi goorillaan sappoortii isin godhuudhaa qophaa'e. Atii fi asuu gashitti illee. mee push godhaa gaayis buttaa gadaa push godhaa mee Asitti yaa banni ati shammeeriyyaa ta'e tana gattee tuma bira hin deemin ka achi harkisiitu machi fide achitti waa laallattu. kanaa kana Bakka haa ta'ani jala isin yoo isa akkasii ennaa jetteedhanii dubbii kaasan dheengaddalee ani ennaan kun immoo an kiyya. innaa jechuun kunillee gahiis afarsiisa Soorii warra didee bar'ennaa. asuntu waan boontu wayii isiniif fakkaatti bari boontu amala wayii
namni tibaaraamii yoo inni ta'a. Waan akkasii miti. namni nama beeku tokko malee bara namni nama beeku yoo hin ta'in namni nama hin beekne bara akkasuma nama beeku jecha nama maalummaa nama hafe. Hojii namallee ka beeku akka inni Oromoo tokkootti dirqama nama miskiina fakkaachuuf manuma keessa deemtee suuraa ka'uu qabda. Dubaay biyya bareeddu yoo foogii irra deemtee ati nama boontu jedhamuu qabda. Yoo okay telee nama boontu baay'isa weellee itti nama boontu ati. Yoo soorii jettelee nama boonu ta'uu qabda. Afaan barachuutis waan Yaa suurri lee itti nama boonu ati. yoo afaan biraatiin gataadhamtillee wallaahi boontii barsanii irraa dhuftee Yoo kalaas ban jette qofaati araadaa. Kalaas bas yoo itti jiraami ufti keessanii waa yaadaniif ingiliffa kanaan hin beeku. mootii ahla Amma baradhe malee asitti ingiliffaan beekan wallaahi amma baradhe ummanni kun garuu waggaa daree ingiliffii si buurii wayiiti. Amma jajjabaatti dhiyoota nama qalaba irratti